Awak anak anu ni kat kamu, dia anu kan yo dari nu sini. Ada anu kan ni. Oh, mal tak pada itu kan oji ni se mal tak oji dapat. Itu kan baik ya. Mana ada tidak Mal tak nama tinggi mana? Nak jalan apa? jalan aku tak. Mana yang ada dem tere? Mana ada dia ni? Doh saya cari. Mal tak ti. Na tu irian yo mi. Na bilbilte wana kisi ka isa ka pura singar karuan. Mali masih bil kia gurguraya tiyalam. Yalam yo kan kisi aku cumpa betul. Karu try mana ada pala betul. Jar na binu bana burumia ke berapa bayinan mali nanti. Ugatai. Mana kira kita si basu bi? Mana kira sana bas bukan itu betul. Kuno ani kan ta nakaba ka kaleera fudheen kadhanu jechaa oola ishee kana irraa nyaadhe tanuu hoodhu kanatti dabaladhu. Anis kan tulen mintillee qabxuma kana qofaan qaba. Kiraayii maraan qoraan maal baatu. Maal goon afachu laan hiriyoota keenya san beektaa miti qittuma biyyaa baane carraatu wal nu dabarse malee har'a sodaa tokko malee gaafa yeroo isaan dhufanii siini keessu isaan qarshii baay'ee qabu. Maal osumtu naa gaafa ani beekee nama guyyaa tokko gaafa eenyee. Maal taate ati immoo lammii abbaarra bareeda ka abbaan yoo gaafate irraa fudhate abbaarra bareeda kanaafi ati gaafa dhurraa fudhadhu. Sodaatiin ture waan tokko sodaatiin. Akkam nagaa keedha. Jira boo jirtuu miisi naman jettin. Jira dalata. Jiruu nakkan. Jiruu baay'ee. Gidduu kana baay'ee si barbaadaa ture si argachuu hin dandeenye. Si barbaade jette. Eessatti na argatte jetteetu biizii taate bara. Ila kunoo gama ceenaa gamas deemna. Homaa lubni keenya lafa qabatu hunduun keenya lafan taa'uun sin jedha biizii taane. Hojiiruma biizii nu godhe. Garuu Ani kanan jedhu. lafa sakamee isa yoo gudduusa dhaabsise. Garuu maaliif na barbaaddeeyyu? Ilaa kiraayii mana waan akka faluudhaan. Asumatti hojjedhee si ni deemsa. Maal qarshoo qabaatte dirrii haadha keessa na baasu taate. Maal jetteetu qarshiin isin taa'u bari akkuma keenya biizii ta'a. Maallaqa tokko iddoo bakka qabdu waan biraa dhiisii jedha. Maallaqa qabduun tokko na harkan jiru har'a waanumatti laaqana nyaannu iyyuu hin qabnu jedha. Guyyaa tokko maa miti gaa malee hin qabu homaa hin qabnu hin jiru birriin hin taa'u. Taa'u dide maallaqa tokko yoo hiriyaan koo qabaate sasii gaafate. Kan hin jedhu taa'imu. Hiriyaan keenya kuni maallaqa wayii jedha waa qabdee of harka. Watuma beektu moo? Kana meeraan keenya narraa fudhatee hin deemne qarshii. Kunoo hin jiru. Hin qabu. Hin jiru. Tokko hin qabu. Agartee beekatii godhaamu gaafa biyyaa wajjin hin baanu inni somaan qabu ture. Garuu carraan nu caalchisee har'a birrii qarshii argatee akkanatti qarshii waan hin qabne sitti fakkaate beekatii godhe. Dhugaadha. Otoo nu ta'e garuu garaatti hin jabaannu. Akkanatti hin baatu dheengadda lafa gurguranii akkanatti baataan turre. Eessan dhaqaa isa baankii kam galchi. Beekatii godhe hiriyaan gaafa kanaan taane immoo yoomuu nuun taatu. Si maal goona sitti fakkaata? Tooftan tokko naa dhufe. Callisee ati. Waan ani godhe sin jedhe qofa godhe tole. Kee amma adeemnu asi. Kee.
Kalian tak kuno kok berat teri aku mana kul lepat berade me berade sama kalian sana baju ini sana ini saja malu mati dargan malam began malam tunggu ya ada kitti bara tahe nyati bara tahe nukit mana sama ini sampai bangga aduh nire bawai kok pai mar ka masih tadi mama ani kan ila harra kanan riya ko tane yo minta amana kanan buenge kesire kuno sambu kare pawanto bala ila kuno ani kanan jero mongkola tu tim biya tu pune de yo ko pai enyo ko masih udah Anis ka na narantani pumunta. Wala sana ito kotse sisam. Ganito niya daw ka mana Anis ka. Agay fi bishan ng bita fi malag pa namin. gargar dua koto na gargar mar hayda kam amma babo honne dan dua ko bojisi jira ko tinan gargar kashi ke sanis himbar ba iriya tu basi ni de kashi ke sani barwanu ni umma de sammale barwanu kashi ke sani barwanu kashi ke sani